Itoophiyaa fi bishaan hubachuun I don't think salphaa miti. Honestly speaking, waggoota arfan darbe kana dhimma kanarratti amma tokko engage godhaa ture. Paradoxii wanni jedhamu waan akka bishaanii fi Itoophiyaa irratti mul'atu ol bakki itti mul'atu jira jedhee nama. Itoophiyaan biyyoota rooba guddaa argatan keessaa biyya takka akkuma addunyaattu. Garuu immoo biyya hongeedhaa fi climate shockii kanaan rakkattus ta'uu ishii beeka. Itoophiyaan biyya madda addunyaa kanarratti laga dheeraa jedhamee beekamu laga Abbayyaati. Garuu laga kanaan makaraa biyyi tunyaatte hundi keessan hin beektan. Itoophiyaan maarii time powerii turtee seenaa ishee keessatti jedhamu. Itoophiyaan har'a the most populous landlocked country. So paradoxii baay'eetu jira jechuudha Itoophiyaadhaaf bishaan. Keessumatti illee inland bishaan inland olaaltan bishaan guddaa hin qabnu gara south western island kanarraa. Lafa immoo xiqqoo qabna bakka san irrigeeshiniidhaan misoomsuu hin dandeenye. Lafa bal'aa irrigeeshiniidhaan ta'uu hin qabnu gara bahaa kanaa. Achi immoo bishaan hin qabnu. Bishaan asii baay'ee kana gara lafa bal'aa kanatti fudhachuu hin dandeenyu because topography nuun eeyyamu. It is so complicated. Garuu immoo complicatedis ta'u waan kana hubannee ammumarraa fayyadamuu dandeenyu hin fayyadamneedha dubbii guddaan. Rooba guddaa argatti. Roobni nuyi argannu kun gara cubic meetrii triliyeena tokkotti kasiqu argatti waggaatti amma isaa oluu hin darbana fakkaate. Kana keessa kun bishaan lafa jalaa gabbisaa kun evaporate godhaa garuu akka gara biliyeena 120 ta'u laggeen 12 keessa galee haa jedhama. Laggeen kana 12 kana keessa laggeen 7 daangaa ce'anii deemu. Bishaan yaa lagaa keessa jiru keessa gara parsentii 95 fuudhanii deemu bishaan. Kanaafuu biyyoonni ollaa Itoophiyaa ta'an hundumtuu bishaan nurraa argatu jechuudha. Nu immoo biyya kamirraa ol bishaan hin argannu maaliif lafti keenya ol ka'aa waan ta'eef masaraan jedhamu sun jechuudha. Ol ka'aa waan ta'eef roobni roobe sun kaateet biyya ollaa dhaqaa biyya ollaati gara keenyaan dhufu hin jiru. This is another paradox. Biyyoonni tokko tokko bishaan nurraa argatan kana akka mirgaatti ilaalu. Akka mirga isaaniitti akka mirgaatti ilaalu qofa osoo hin ta'in nu sodaachisu. I think warri bishaan qoratan upstream downstream dilemma waan jedhu hin beektan. Yeroo baay'ee warri upstream warri gara olaan ta'anii bishaan irraa maddu kuni warra gara gadaan warra bishaan irraa argatu rakkisaniidha. Bishaan irraa qabanii rakkisuudha. Addunyaa keessatti probably the most unique thing Itoophiyaan upstream taate downstreamidhaan challenge dantaatu Itoophiyaa qofa. Biyya warra gadiitu olitti dhaadata jechuudha bishaan kiyyan tuqin jedhee. Bishaan yaa'u qofa miti rooba roobee baala mukaarra bu'ee baala mukaarra lafatti kufuun tuqinii sadarkaa jedhamu gaa warri Ijiptii kun takka takka hoggaa nutti haasa'an. So kuni maal uume walitti bu'iinsa bishaanii waan jedhamu uuma. Water conflict, water tension. Garuu yoo gadi qabdanii ilaaltan water conflict in Ethiopia bishaanii waliin argu. It is not about water. Ka ulaa galaanas fudhadha. Kan abbayis fudhadha. Kan shabalees fudhadha. Takka takka waan shabalee kana fi gannaalee kana namni ni raafata. It is equally important for me. Keessayyuu erga Sumaalee laandii kanaan waliigaltee san mallatteessinee nutti yennii ani hoggas irrigeeshinii ture. Waan shabalee gannaalee kanarratti dubbatuu jalqabee ture. Xalayaa'uun narra barraa'ee jira. So maalidha wanni madda walitti bu'iinsa bishaan Itoophiyaa waan jettan anaaf waliigalteedha. Ijipti waliigaltee colonial treaty bara 1929 mallatteessite haasofti malee bishaan miti. Waliigalteen kun akkas hin jedhuu jetti malee bishaan uumaan taane. They don't even care about the water. Amma torbee lama dura hongeen nurra ga'eedha. Torbee tokko booda immoo lolaan nu dhiqeedha. Akkamitti torbaan tokko dura
hongee ta'ee torbee tokko booda lolaata. So it is impractical. Waa'ee bishaaniitii miti, waa'ee waliigalteeti. So it is about institution. Ka ulaa galaanas waliigalteedha. Asabachuma jira. Gaalatu bishaan itti dhuga malee homaan taane achi hin deemne namni nuti fayyadamaa jiru. Masawwaanis achuma jira. Rakkoon maali? Waliigaltee ittiin wanni sun nurraa fottoqitu sirrii miti. So walitti bu'iinsa bishaanii wal qabatu Itoophiyaa irra calaqqisu kuni dubbii waliigalteeti, dubbii institutioniiti. Kana maaltu sirreessuu danda'amu yeroo jedhamu I think a very new discipline biyyi keenyas baay'ee irratti engage godhaa jirtu weather diplomacy kana. Diplomacy bishaanii. Diplomaasiin bishaanii kuni evolving discipline nu illee nama baay'ee as keessatti oomishaa deemuu akka qabu. Warri toora yuunivarsiitii illee jirtan, warri instituutii haajaa alaa jirtan kun illee toora kanarratti nama qalbiidhaan haala qabatama biyya keenyatiin wal qabsiisnee leenjisuu qabu. Institutionii fireem godhuutu nu miidha malee nuyi bishaan dhabneeti miti. Bishaaniin kenninaaf nuyi. Keenya ulaan galaanaa nurraa fudhate. Ethiopia is the most populous landlocked country who lost her maritime access involuntarily. Involuntarily. Odoo irratti waliin galin, odoo uummanni consenting godhin biyya dhabdeedha. Maaltu dhabsiise? Waliigalteetu dhabsiise. Amma maal jedhaa jirra? Amma waggaa haasa'an takka takka waggaa miidiyaa irratti haasofnu waan haaraa waan finne fa'aa fakkeessanii haasa'u akkas miti. Abbaay dur isa suma jira waggaa meeqa seenaa keenya keessa numa yaa'a. Waliigalteedha. That unfair, outdated colonial legacy should be discarded. Isa jechaa jira. Maaliif feerii miti? Weather diplomaasiin immoo hojiinsaa maal godhuudha? Feer godhuudha. Haalli itti ulaa galaanaa dhabne feerii miti. Because uummanni Itoophiyaa consenting goone transitional governmentiin uummata hawuu bakka hin bu'u hanumti dhaabni institutioniin bakka hin buune sun waliigala iyyuu immoo hojiirra oolle. Viidiyoo tokko dhiyoo kana ilaalaa ture konfiraansii nagayaa ka jedhamu irratti pirezidantiin mootummaa ce'umsaa yeroo sanii obbo Mallas Zeenaawii fi Isaayyaas Afeworqiin irratti walii galan. The agreement was ASAP to be a free port for Ethiopia. It was black and white. Erga walitti bu'iinsi daangaa bara 1998 booda wanni kun cufame. Waliigaltee malee cufame. So kana dubbannee diplomaasiidhaan banamuu qabaadha. And it is fair. Kana godhuu qaba. Bishaan qabna, accessii seenaadhaan qabna, seeraan qabna akkuma ka'isan. Kana godhuu keessatti garuu qaama hubatee ol bahee waan kana negotiate godhee lafa kaayuu uumuu danda'uu qabna. Hojiin mana keessa jira jechuudha mitiire. Keessayyuu warri yuunivarsiitiidhaa dhuftan sin bira jira jechuudha. Kan biraa waa'ee faayidaa irratti tokko fresh water. Addunyaa ammatti deemaa in 2013 uummata addunyaa kana keessaa uummanni biliyoona 3.5 bishaan hin argatu jedhamee sodaatamaa jira. Itoophiyaan immoo madda bishaan qulqulluu fresh water. So fresh water is the next oil. In gurgurama akkuma oilii nutti gurguraa turan. So opportunity guddaadha jechuudha. Ija sanii ilaaluun barbaachisaadha. Kan biraan yeroo tokko akka carraa ta'ee waa'ee bishaanii daataa bishaan Itoophiyaa kanarratti hojjetaa ture. Naa guyyaa tokko faayidaa bishaanii jedheetan jal'isii, anniisaa maddisiisuu, bishaan dhugaatii waliin gayuu, qurxummii oomishuu, turizimii babal'isuu akkuma namni baay'een kaastan kana presenteeshinii slaayidii bareeda tokko qopheessee dhiyeessee bakka akkana goonaa bishaan kun gadi roobaa akkanatti laga keessa galchinaa kaaniin hiinaa kanaaf itti fayyadamna jennaani akka carraa ta'ee muummichi ministeeraa wal ga'ii san irra turan. What about hydrogen energy naan jedhan? Hydrogen energy hin beeku, I'm sociologist. Anuu hin beeku. Hydrogen energy is a new frontier. Hidha Abbayyaa kana amma achi taankerii san keessa concreteidhaan hineetuma teechisnee achirraa ibsaa rukutee maddisiisaa. That's a very traditional thinking. Ibsaa cheapii qabna achi. Cheap electricity. Bishaan immoo guddaa qabna achi keessa. Electrolysisidhaan hydrogenii fi oksijiinii addaan caccabsinee enerjii addunyaa irratti baay'ee barbaadamaa ta'u gara fuulduraatti hydrogenii oomishuu dandeenya jechuudha. We can export hydrogen
This is a very, very new frontier of investment in Ethiopia. Qoratamaa jira ammayyuu. So opportunity bal'aatu jira naannoo kana isiniin jechuu barbaade tananii garuu immoo waan san nama hubatu faayidaa bishaanii nama hubatu waan haaraa kana nama wajjin hubatu sadarkaa frontirii dippiloomaasii irratti immoo waan san lafa qabsiisee amansiisee ofii hubatee warra kaan hubachiisuu danda'u uumuu danda'uu qabna. Akka har'a goone kana Oromoo seenessa keessaa dhiibaa Oromoon amma Egypt kana yeroo baay'ee jennee is good, it is fascinating garuu I don't think it is important to talk about that. Har'a yoo itti fayyadamuu hin dandeenye seenaa qofaas of hin deemu. Oromoon waan kennu beekee itti himuu danda'uu qaba. Nama biraatu qoratee nuu himaare isaan immoo akka isaanii galutti akka isaanii tolutti akka isaan barbaadanitti nu qoratan. Isaan bileem godhuu hin qabu. Nuyitu sirreessee qorachuu qabaadha tokko. Lammataa akka biyyaattis waan biyyaa hubatee warra kaan isaan hubachiisuu danda'u oomishuu danda'uu qabna. Amma namni baay'een President Trump ni lolaan anis nan lolaan yeroo baay'ee. President Trump maal balleessan akkasumatti hubatanii. Warri Gibxii akkasumatti itti himan maal jedhaniin there is a dam Ethiopian dam a little bit outside of Egypt. Dhugumamma daamin Itoophiyaa kun a little bit outside of Egypt dha. Miti. Dogoggorri kun eenyuti keenya. Kana fudhannee hojii manaa keenya yoo sirreessine abdiin nuyi qabnu guddaadhaan uma jedhutti dabaluu fi hedduu galatooma.